Naannoo Oromiyaa keessatti alseerummaa raawwatameen hidhamtoonni murtii seeraa osoo hin argatin yeroo dheeraaf rakkachaa jiraachuu Isamaakoon ifoomse. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkaataa oomisha atamii irratti pirezidaantii Raashiyaa Putiin waliin mari'achuun isaanii dhagahame. Eertiraan itti fayyadama galaana diimaa irratti Itoophiyaa waliin mari'achuuf qophii ta'uu beeksifte. Naannoo Oromiyaa keessatti alseerummaa raawwatameen hidhamtoonni murtii seeraa osoo hin argatin yeroo dheeraaf rakkachaa jiraachuu Isamaakoon ifoomse. Koomishiniin falmaa mirga dhala namoomaa Itoophiyaa Isamaakoon ragaa qorannoo taasisaa ture akka ifoomsetti naannoo Oromiyaa keessatti buufataalee poolisii 165 irratti namoonni to'annaa seeraa jala oolan haqa dhabuudhaan dararamaa jiraachuu isaanii marii bal'aa magaalaa Bishooftutti miseensota caffee Oromiyaa fi qaamolee seeraa gaggeessan irratti gabaasicha dhiyeessee jira. Waltajjii marii kanarratti iddoolee tursiisaa haqa qabeessa hin taane naannoo Oromiyaa keessa jiraachuu yakkoonni mana hidhaa keessatti bara 2010 raawwatamaa jiraachuu gabaasa kanarratti bal'inaan kan ifoomfame yoo ta'u namoonni buufataalee poolisii keessatti argaman kunniin irra hedduun isaanii yakkoota sanyummaa siyaasaa amantaa irraa walaba ta'uu isaanii kan ifoomse Isamaakoon namoota to'annoo seeraa jala jiran kanneen irra reebicha nyaataa dhorkachuu sanirra darbee sarbamuu mirga namoomaa fi wabii dhorkachuu akka isaan mudatuu fi maatiinis akka mana hidhaa keessatti dhufanii isaan hin dubbisneef dhorkamaa jiraachuu kan ifoomse yoo ta'u naannoo Oromiyaa keessatti gochoonni akkana buufataalee poolisii 165 keessatti bal'inaan raawwatamaa jira jedhe. Dabalataanis shakkamtoonni seeraa tokko dhimma waqtaawaa jechuun himannaa tokko malee yeroo hin beekamneef mana hidhaa keessa akka tursiifaman taasifamaa jira yoo jedhani itti dabaluunis Isamaakoon ibsa isaa keessatti shakkamtoota argachuu yoo hin dandeenye qaamoleen seeraa maatii shakkamtootaa fuudhanii mana hidhaa seensisaa jiraachuu isaanii mirkaneeffadhee jira jedhe. Poolisii Koomishinii Oromiyaatti itti aanaan Koomishineraa Jeneraal Zarihuun Dhugumaa Isamaakoon waggaa irraa gara waggaatti ibsa baasuun haqa akka hojjennuu fi yakkoota ifatti akka baasnuuf nu gargaaraa jira yoo jedhani hanqinoota mudatan kanas gama isaaniitiin ni furra jechuudhaan dubbatanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkaataa oomisha atamii irratti pirezidaantii Raashiyaa Putiin waliin mari'achuun isaanii dhagahame. Ministeerri muummee Ifedirii Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Raashiyaa Putiin waliin mari'atanii kan jiran yoo ta'u Dr. Abiy Ahmed foormii torbee atoomika addunyaa Raashiyaatti gaggeeffamaa jiru cinatti dhimmoota misoomaa anniisaa qonnaa fayyaa fi tumsa raayyaa ittisaa irratti pirezidaantii Putiin waliin marii bal'aa taasisuun odeeffannoon waajjira ministeera muummee irraa bahee kan mul'isu yoo ta'u waliigaltee misoomaa anniisaa Niikuloraa tajaajila hawaasummaaf oolu gabbisuu dabalatee dhimmoota fedhii biyyoota lamaanii giddu galeeffate irratti marii bal'aa gaggeessuun isaanii dhagahamee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Putiin waliin dameelee adda addaa irratti marii bal'aa kan gaggeessan yoo ta'u keessumaayyuu xiyyeeffannaa addaa kan itti kenname jedhame maddeen anniisaa qonnaa misooma eegumsa fayyaa fi tumsaa garaagaraa irratti ta'uu kan lafa kaa'ame yoo ta'u keessumaayyuu madda anniisaa Niikuloraa waloo misoomsuu anniisaa qulqulluu fayyadamummaa hawaasaaf oolu misoomsuuf waliigaltee mallatteessuun dhimmoota faayidaa waloo irratti cimanii akka hojjetaniifis waliigaltee walii mallatteessanii jiru. Bara kana keessa Itoophiyaan atamii biyya keessatti oomishuuf karoorfachuu ishee wal qabate akka addunyaatti biyyoonni hedduun fi dhaabbanni gabbisa atamii Itoophiyaa cinaa dhaabbachuuf waadaa galee fi kan ture yoo ta'u pirezidaantiin Raashiyaa Puutiinis gama kanaan Itoophiyaa waliin qindoominaan hojjechuuf fedhii akka qaban dubbatanii jiru. Eertiraan itti fayyadama galaana diimaa irratti Itoophiyaa waliin mari'achuuf qophii ta'uu beeksifte. Imbaasiin Eertiraa magaalaa Finfinnee keessatti argamu ibsa guyyaa har'aa miidiyaalee hawaasaa isaa irratti maxxanseen dhimma galaana diimaa irratti Itoophiyaa waliin mari'achuuf fedhii qabaachuu isaanii Itoophiyaa carraa ulaa galaanaaf abdachiisaa ta'uusaa dubbatamaa jira. Kanaan gamattis Eertiraan biyyoota gaanfa Afrikaa waliin dhimma laga Abbayyaa irratti gamtaan fayyadamummaa irratti akka itti amantuu fi kan irratti qindoominaan hojjechuu akka barbaadu kan ibsite yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osman Sala hangoota Itoophiyaa waliin dhimma laga Abbayyaa irratti bal'inaan mari'achuu kaasuun biyyi isaanii Eertiraan biyyoota Afrikaa hundaa waliin hariiroo misoomaa fi nageenyaa qabaachuu akka barbaadu himuun keessumaayyuu Itoophiyaa waliin dhimmoota galaana diimaa irratti bal'inaan mari'achuudhaaf balballi keenya banaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Eertiraan yaada jette kana hojiirra oolchitee Itoophiyaa waliin dhimma galaana diimaa irratti waliigaltee kan mallatteessitu yoo ta'u Itoophiyaaf abdii guddaa qabatee akka dhufaa jiru xiinxaltoonni hedduun yaada isaanii ibsataa kan jiran yoo ta'u baasiin Eertiraa magaalaa Finfinnee keessatti argamu Eertiraan gama isheetiin dhimma galaana diimaa irratti Itoophiyaa waliin mari'achuudhaaf fedhii guddaa qabaachuu ishee ibsitee jirti.